Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 akkana jedha. Na duukaa dubbiftu. Waan hundumattidha. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keessan hin fedhaa. Waan hundumatti maal godhaa? Mata dureen koo har'aa Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon kabajuun yeroo waaqeffannaa qofaa osoo hin ta'in mana keessatti, hojii irratti, barnoota keessatti, walitti dhufeenya keessatti, namoota keessatti illee akkuma kana waldaatti illee, hojii keenyan illee, jireenya keenya guutuudhaan illee Waaqayyoo akka nuti isa ulfeessinu, akka nuti isa galateeffannu nurraa barbaada. Macaafi qulqulluun maal jedha? Waan hundumattidha. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waan hundumatti. Waaqayyoo isa kana isinirraa fedha. Maal gochuu? Nama bukkee keessa jiru qaba. Waan hundumatti Waaqayyoon galateeffadhuudhaani. Jedha. Jedha. Nama bukkee keessa namni galata hin dhiifne, namni yeroo hundumaa galateeffatu nagaansaa baay'eedha. Eebbisaa baay'eedha. Jireenya galateeffannaa namni qabu. Namni yeroo hundumaa galateeffatu. Waaqayyo yeroo hundumaa akka nuti waan hundumatti akka nuti isa galateeffannu ni barbaada. Galateeffannaan hariiroo nuuf Waaqayyo gidduu jiru jabeessa yookaan cimsa. Yeroo baay'ee seetanni waan nuti ittiin galateeffannu caalaa waan nuti ittiin Waaqayyotti gungumnu mana keenya fidee ka'a. Namoonni baay'een yeroo baay'ee waan dhaban lakkaa'u malee waan Waaqayyo isaanii godhe isaanii ilaalchisu seetan. Waa guddaa tokko yaada yeroo hundumaa yeroo waa'ee galataa haasa'u. Namoonni waa'ee qabeenya isaan irratti irratee waa'ee isa waan baay'ee waa'ee isa waan biyya lafaa eebba dabalataa Waaqayyo nuu kennuu qaban haasa'u isaaf gungumu isaan Waaqayyo wajjin wal lolu. Garuu Waaqayyo waan baay'ee nuu godhe. Nama bukkee keessan jiru qaba. Isa hin arganne caalaa inni argatte iyyuu baay'eedha galateeffadhaani. Sammuu nagaa qabda galateeffadhu. Sammuu dhabee nama baay'ee hospitaala keessa jira. Sammuu nagaa qabda galateeffadhu. Nama baay'ee sammuu dhabee maraatu ta'ee karaa kanarra olii gadi joora. Galateeffadhu. Ija qabda nama baay'eetu fayyaa dhalatee erguma dhalatee jedhamee nama baay'ee karaa kanarra jooree kadhata. Maaloo na gargaara nama baay'ee sababii jedhameef Waaqayyoon komataati. Waaqayyoon galateeffadhu. Ati ija nagaa qabda. Ati gurra fayyaa qabda Waaqayyoon galateeffadhu. Nama baay'eetu dhiigisaa kaanserii qabamee dhukkuba gurguddaa addunyaa kanarra gatiinsaa qaalii miliyoona taadduudhaan yaalamanii irraa fayyuun ulfaatu baay'ee isaatiin qabamee nama baay'eetu gargaarsa fiyyee gargaarsa dhabee kan du'e baay'eedha. Galateeffadhu. Ati nagaadha. Ati nagaadha galateeffadhu. Galateeffadhu. Ati nagaadha. Fayyaadha. Ati galateeffadhu. Fayyaa Waaqayyo si bira kaa'eef galateeffadhu. Nama baay'eetu honneessaa hojii dhaabee maashinii uumamaatiin maashinii miliyoona 10 miliyoona 20 harga qilleensa galchee baafata. Ati garuu nagaadha galateeffadhu. Nama baay'eetu kaleensaa feel ta'ee hojii dhaabee maaloo gargaarsa godhaa fedhanii nama baay'eedhaaf gargaarsa gaafachaa jiru. Nama baay'eetu gargaarsa dhabee du'e kaleensaa hojii dhaabee. Gargaarsa dhabuu miti waan ittiin miiccatu iyyuu kan dhabe baay'eedha. Kadee kan ittiin jijjiiratu miti. Ati garuu kaleen kee nagaadha. Mee galateeffadhaa waa'ee fayyaa kanaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Fayyaadha. Kaleen kee hojii hin dhabne, onneen kee hojii hin dhabne, dhiigi kee fayyaadha galateeffadhu. Waaqayyo waan baay'ee sii godheera. Eenyutu galateeffate? Waaqayyo harka isaa mataa gubbaa irratti ol kaasee iyyee. Lakki Waaqayyoon naa gooteetta dhiya guyyaa waan amma qaban jenne kana dhabdee bortoo kan tarii Waaqayyoon akkuma warra harrami gargaarsa dhabanii dhiiga isaat akkas ta'e onnee isaan nagaa akkas ta'e kalee isaat akkas ta'e ani kadhataniif otuma achi hin ga'in nagaa otoo qabdu nagaa isa si bira kaa'eef ulfina laadduuf Waaqayyoodhaaf galateeffadhu. Namoonni irra onnee isaanii hojii dhaabe kaleessa akkuma kee kana fayyaa turan.
garuu qabeenya jedhanii ilaalaa turre. Namoonni kaleessaan yeroo hojiidhaaf gargaarsi kadhatamaaf jiru akkuma kee kaleessa fayyaa turani. Akkuma keenya nagaa turan dhiigni isaanii fayyaa ture. Otuma jirra jedhanu dhabamani. Fayyaa nama akkatti nama kaffalchiistu kan beeku gaafa dhukkubsatan qofaadha. Nuti garuu abbaa qabeenyichaaf abbaa nagaa keenya Yesuusiif haa galata dhiyeessina yeroo hundumaa. Waan xiqqoo gootanii ilaaluu dandeessu garuu xiqqoo miti. Waan xiqqoo miti garuu. Lame waan ittiin kumannu sababa baay'ee nutti fida seetan. Waan ittiin galateeffannu immoo sababa baay'ee qabna. Maal qabdaa? Seexaniidhaan namoota baay'eedhaan. Maalan nabeen? Otoo jettanii deebii quubsaa otoo kenni kanumaaf deebii quubsaa otoo kenni seexanni zeeroodhaan ba'a. Maal qabdaati? Gaafa isiniin jedhu. Seel qaba Yesuusin qaba jireenya bara baraan qaba fayyaan qaba nagaan qaba namni akka koo qabiyyuu hin jiru otoo inni seexanni zeeroodhaan ba'a. Garuu namoonni dhugumayyuu maalan qaba maal laa gooteeti Waaqayyoon sinumaa keessa darbanii. Maal laa gooteeti? Ati sinumaa nama wajjin hin jirtu ati sinumaa nama beektu sinumayyuu ati waaqa miti ati jedhu. Garuu Waaqayyo waaqummaa isaa dhukkuba boboota akkitti nu keessa kaa'etti nutti agarsiisa akka inni waaqa ta'e. Fakkeenya tokko isinitti himaa lallaba kootta toon hin galin dura. Kutaa lallaba koo isa bal'aata toon hin galin. Namoota sadiitu ture. Tokko moluudhaan rifeensa hin qabu ofirraa. Lama quba hin qabu ofirraa. Qeersa isa jedhamu quba isa jedhamu ofirraa hin qabu. Inni sadaffaan qabeenya hin qabu hiyyeessa. Waaqayyo akkuma tasaa sadan isaaniitti dhufee isa namicha mataan isaa moluu tureef rifeensa kenneef. Namichi rifeensi gaafa biqiluuf garuu malee nama bareedaa fi nama simboo qabeessa ture ta'e. Rifeensa kenneef. Isa qubaa fi qeersa hin qabneefis Waaqayyo dhufee qeersa kenneef. Harki isaa harka nama baay'ee hawwatu ta'e. Isa qabeenya qabne sanaafis Waaqayyo qabeenya kenneef. Guyyaa baay'ee booddee Waaqayyo jireenyi isaanii erga geeddarame erga nama biraa fakkaatanii isa kaleessaa erga wallaalchifatanii booddee ergamaa erge Waaqayyo. Ergamaa isaa ergeetu namicha isa mataa moluu bira dhaqeet ergamaan suni maal mataan kee akka bareeda habbee maal mataan kee akka bareeda akkam miidhaga akkam nama hawwata akkam baay'ee miidhagaadha rifeensi kennaan maal abboo edheennaan maal bareeda amma kale otoo dur argite maal otoo argite dur otoo argite kana caalan bareedan ture narraa dhume ture amma narraa dhume ture dur baay'ee bareedan ture simboo qabeessan ture kanarra baay'ee jabaan ture rifeensi koo baay'ee miidhagaadha jennaan ergamichi akka kee kaleessatti siifaa deebi'u jedhe mul'at jedhe moluu ta'e. Ammas bira darbee namicha isa qeersa bareedaa qabu sanaan maal abbee qeersi kee akkam bareeda akkam miidhaga akkam nama hawwata akkam namatti tola abbeennaan maal abboo amma kaleessa otoo argite maal jettare ati harki koo amma hojiin na kukkute amma baay'ee hin bareedu jennaan akka kaleessatti siifaa deebi'u gaadhe iluu jedhee qurcii isaatti tafe dumulmulu sadi achumaan isa sadaffaa kana bira isa hiyyeessa ture san bira maal abbaan manni kee akkam bareeda maal abbee makiinaan kee akkam bareeda maal abbee horiin kee amman baay'atu maali qabeenya amman baay'atu maal abbee namittiin ishee sadaffaan kun akka jette ilaabbee yoonnaan ani kaleessa akkasin turre hiyyeessa ture dadhabaan ture waan nyaadhu qabu ture waan uffattu qabu ture waan itti jiraadhu waan keessa jiraadhu qabu ture isaat argitu kana hundumaa Waaqayyotu naa godhe. Ana akkasi turre kaleessa biddeena nyaachuuf harka namaan eegan ture. Middi nyaattee buluudhaaf na yaaddaan ture. Uffadhee bahee galuudhaaf yaaddoo qaban ture. Jireenyaat argitu kun hundumtuu kan Waaqayyooti. Waa tokko isinitti hima. Jireenya nuti qabnuuf baay'ee isaaf
nu yoo ta'u ta'e ormatu galateeffata. Jireenya Waaqayyo si'iif har'a kii kenne bultoota har'a keessa jiraattu jireenya har'a jiraattu si caalaa namootatu waa'ee kee galateeffata. Waan isinitti hima jireenya keessan kaleessa iddoo kaleessa Waaqayyo sin kaase in irraanfatina. In irraanfatina. Isa har'aa namni seexanni sin haasa'a. Isa har'aa dhiisaa. Yoo ati haasa'achuu baatte namni seexanni sin beeka. Borii guddina kee boriif garuu har'aaf galateeffadhu. Jiru qaba. Isa kaleessaan irraanfatin. Isa kaleessaan irraanfatin. Guddina kee boriif garuu har'a galateeffadhu daani. Guddina kee boriif maal godhi? Maal godhi? Namoonni baay'een galateeffannaa kana turkaa bade gaa. Irkaa bade. Namtichi inni sadaffaan kun gaakkeedhe. Akkeedhe ani kaleessa man qabun tureedhe. Hiyyeessan tureedhe. Wanta targite kana hundumaa. Hennaan kan koomiti kan Waaqayyoo ta'e. Erga Waaqayyo wajjin wal argee naa ta'edhe. Kun hundumtuu kan isaatedhe. Kana caalaa siif dabalamu dhee eebbisee sokkee ergama. Gaafuma waa xinnoo Waaqayyo sin eebbisuu jalqabu machaayina ganaadha. Nama kee keessa jiru qaba. Gaafuma biddeena nyaachuu jalqabdi. Nama kee keessa jiru qaba. Gaafuma Waaqayyo biddeena nyaachuu jalqabdi machaayin jedhi. Biddeen nyaachuu qofaa miti nama hedduu nyaachisuu nu jira. Maaltu jira? Nama hedduu maal gochuun jira? Nyaachisuun jira. Namoonni tokko tokko jalqabatti machaa'u. Namni guddatee dhageenya nama akkamiiti beektu? Nama iddoo ka'ee yaadatu. Namni arrasaaf immoo yeroo hundumaa Waaqayyoon ol qabu. Namni akkasii asitti hin argitan. Ol kaasaa. Ol kaasee harka keetti irra sagalee guddaadhaan waa jedha. Harka keen kotteessi sirriitti ol dheeressi tol fuudhinatti. Har'a jalqabee warri waan qabdaniif haala keessa jirtan keessatti Waaqayyoon kabajaa. Ila Waaqayyo akkana isa har'a rajeessifatiin isa borii caalaa jedhi. Eenyu namichi inni sadaffaan inni kaleessa biddeena nyaachuuf harka namaa eegu sun. Inni ana kaleessa namni jireenya har'a jiraachaa jiru namni kaleessa hin qabne sun ana nabarreetti harka keessa ol kaasaa. Ila Waaqayyo akka jedhe. Warri na galateeffattan warri maqaa koo lafan keenya. Ani dhimma keessanitti hojii dhabbayeera. Mee warra Waaqayyo na gargaareera jettan dhuguma isaa. Waaqayyo harka na qabeera. Waaqayyo na gargaareera. Warri jettan harka keessa ol kaasaa. Harka keessa walitti dhaate sirriitti galateeffadhaa. Ijoo nuuf galuu dide malee waa'ee keenyaaf erga gooftaa wajjin wal argine. Waa'ee keenyaaf namoonni Waaqayyoon galateeffachuu jalqabaniiru. Isa Waaqayyo gargaareera. Isa Waaqayyo ol qabeera. Isa Waaqayyo muummee rakkinaa keessaa baaseera. Jedhanii waa'ee keenyaaf. Daawit akka jedhe naaf gooteetta kanaaf sin galateeffadhaa jedhe. Maaliif? Bakka kan akka Waaqayyo nuu godhan jiru. Galateeffamaadha Waaqa. Nutti uffiseera Waaqayyo. Jireenya nuu kenneera Waaqayyo. Nu nyaachiseera Waaqayyo. Nu dabarseera Waaqayyo. Abbaa nuu ta'eera Waaqayyo. Fira malee nu gargaareera Waaqayyo. Harka nu qabeera Waaqayyo. Otoo galata qabaattee sila na duukaa iyyitee ameen jettayyuu. Bakka warra akka koofaa abbaa gaarii hin qabneef anaaf abbaa naa ta'e Waaqayyo. Anaaf fira naa ta'e Waaqayyo. Ana loora labaara laba seega harka kee ol kaasi. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mana koo irratti Waaqayyo qofatu ashaaraa qaba. Isa qofa galateeffama warreettan. Ila Waaqayyo akka jedhe. Isa sii ta'e na ajaa'ibsiifatin. Jireenya galateeffannaa warri qabdan galateeffachaa itti fuftee Waaqa. Amma ergaa guddaa tokkoon qaba. Ol qabi. Ila Waaqayyo natti meera. Ammas waa dhagayeera ergaadhaan kun. Har'aa kaasee Waaqayyo akkas naan jedhe. Nama galateeffannaan mana isaa keessaa hin dhumne. Nama balbala irratti balbala banuufitu as keessaa humna godhatee baadha.
jireenyi warra na galateeffatanii asii ol dabalaa caalaa fiixaan ba'aa. Harka kee ol kaasi. Ilaame ati quban qabdu namni wal harkaa fuudhee waa'ee keef ilaa Waaqayyo ilaa sirratti argani dubbattee miti himattee miti ilaa isaaf Waaqayyo godheera siin jedhu ilaa isa Waaqayyo harka qabeera jedhu ilaa harka kee ol kaasi. Ammas wayi nagaa ilaa Waaqayyo barana sababa galataasi godha siin jedhe akkamatti nu ilaalani kaleessa maan qabnu ilaa warri kaleessa nu tuffatanii yoo nama nu kabajuu jalqabaniiru. Warri kaleessa naman taanu nu jedhan isa Waaqayyo gargaara ishii Waaqayyo gargaara. Warri kaleessa nagaa Waaqayyo otoo nuti nagaadha jennuuni hin nageenye jedhanii nu bukkee darbaa turan hamma nu bilbiluu jalqabaniiru. Barbaadanii nu faana ooluu jalqabaniiru. Harka kee ol kaasi. Waaqayyo akka jedhe galateeffachaa nama jiraatu si godha siin jedhe. Waa'ee Waaqayyo kanaa isinii galeera. Isinii galeera sirriitti. Dhugaadhu isa injirree jiraachisu. Nuti galateeffannu. Phaawulos Sillaas fa'aa hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti manadhaa keessa taa'anii kadhatanii faarfatan jedha. Eessatti? Manadhaa keessatti. Rakkinuma keessa jiraattee jireenya galateeffannaa qabu yoo qabaatte ila balbala banamaadha fuula Waaqayyooti. Galanni balbala bana. Ol kaasi. Ol kaasi. Galanni balbala rakkinaa namarraa banee achi nama baasa gara galataatti. Harka kee ol kaasi. Galanni mootota teessorraa raasa. Galanni moo jireenya salphinaa ol fidatti jijjiira. Galanni moo jireenya gadi bu'aa ol kaasa. Galanni moo jireenya cufamee balbala saaqee. Galanni humna qaba. Galanni maal qaba? Galanni maal qaba? Mana hidhaa keessatti illee galateeffatan. Balballi mana hidhaa isaanii otoo isaan faarfatan otoo isaan galateeffatan baname. Balballi maali? Daawitan yeroo rakkinaatti illee Waaqayyoon nan galateeffadhaa'edha. Yeroo maalitti? Yeroo rakkinaatti. Galateeffannaa gattanii ennaan galateeffannaa dhiiftanii ennaan dukkana keessatti haftu. Waaqayyo waa isinii godhee galata isinirraa barbaada. Waan biraa waan isinirraa barbaadu. Waa isinii godhee maal barbaada? Galata. Waan biraa waan isinirraa barbaadu. Isaan sii godhee wajjin nyaanna isin hin jedhu Waaqayyo. Gimmaasha isaan sii godhee naa kenna hin jedhu Waaqayyo. Garuu maal sirraa barbaada? Galata. Galanni rakkina kee keessaa si baasa. Galanni balbala eebba Waaqayyo sii bana. Galataan balbala eebbaa sii bana Waaqayyo. Galataan maaltu bana? Bani qofa otoo hin ta'in galanni balbala bana. Galgalli eebba saaqa. Galanni karaa saaqa. Jireenya yoo biyyoo laaltan hamma dhumaatti hin galateeffate malee Waaqayyo hin abarra. Maal godhe? Galanni maal godhe? Galanni seenaa geeddare. Namni tokko akka keemma dandeessu ol fuudhi wayii sirratti haasa'a. Hergaa Waaqayyo irra bakoorra kaa'e. Ilaa Waaqayyo allaatti keessa jirtu ulfaatan. Gaaffii baay'ata. Hibboo qaba. Garuu Waaqayyo akka jedhe achuma keessa dhaabbadhu too galateeffannaa itti fufi jijjiireen akka nama galataas godhaa. Achuma dhaabbadhu. Achuma dhaabbadhu too galata keenya Waaqayyo jedhi Waaqayyo haala geeddare. Qorontoos isa duraa 10 lakkoofsa 31. Nyaattanis dhugdanis waan biraa kamiyyuu gootan hundumaa ulfina Waaqayyoof godhaadha. Nyaattanis dhugdanis uffattanis waan biraayyuu kan gootan hundumaa maal godhaa? Ulfina Waaqayyoof. Ulfina Waaqayyoof. Mee kotta wanti isin qabdan maqaa eenyu waama? Isuma dhugaan isinitti wanti isin qabdan manni hojii isin qabdan eenyu waama? Makiina isin qabdan eenyu waama? Namoonni tokko tokko makiinadhuma isaanii irratti iskii yoo argitan gabbiinuma isaanii yoo dhattan fuulduruma makiinaa isaanii yoo dhattan maqaan makiinaa isaanii waan adda addaa'edha. Ilaa Amaanu'eel faa'edha. Waaqayyo jiraa faa'edha. Waaqayyo godheedha. Dinqii faa'edha. Waqaadhuma adda addaatiin karaadhuma ittiin otoodhuma hin beekin qabeenyi isaanii illee gaaf karaa deemu namni Amaanu'eel maqaa Waaqayyoo waamaa oola makiinaa isaanii irra namni.
na ukkee keessa jiru qaba. Maallaqnati qabdodhaani. Mannati qabdodhaa. Jireenyati jiraattodhaa. Qabeenyati qabdi hundeedhaa. Eenyu himata jedhaani. Eenyu himata. Eenyu hima. Nama ukkee keessa jiru qaba. Eenyu hima jedhaani. Nama urgaa moo waaqayyoon urgaa jedhaani. Waan hundumaa keessa akka nuti isa galateeffannu fedha waaqayyooti. Yeroo hundumaa waaqayyo kan nurraa fedha. Rakkoo keessallee waaqayyo hojii isaa hojjechuu akka jiru amanuu qabna jechuudha. Rakkoo keessa illee yoo jiraanne galataan waaqayyo hojii isaa akka hojjetu amanuu qabna. Galanni fedha waaqayyooti. Galata dhiyeessuun dirqama amantii qofa osoo hin ta'in fedha waaqayyoo keessaa isa tokkodha. Qolaasiyaas 3:17 irratti waan dubbattaniin waan hojjettan hundumaan maqaa gooftaa Yesuusiin godhaa. Karaa isaatiin waaqayyo abbaa galateeffadhaa. Waa hundumaa maal godha? Waan dubbattanis waan hojjettanis hundumaa ulfina waaqayyoof godhaa. Kanaanis waaqayyo abbaan hin galateeffamaa. Yesuus Kiristoos mataan isaa fakkeenya galataa nuu ta'uu hin danda'a. Yeroo hundumaa waan godhu keessatti yeroo hedduu yaa abbaa sin galateeffadha. Waaqayyo abbaa kabaja. Yeroo hundumaa kadhannaa isaa keessatti yeroo hundumaa waaqayyo abbaadhaan galateeffata. Daawit maal jedhaa? Macaafa Faarfannaa 107 irratti waaqayyo gaariidha. Araarri isaas bara baraan jiraata. Kanaaf isan galateeffadha jedha. Waaqayyoon. Akka nuti jireenya galateeffannaa qabaannu waaqayyo nurraa fedha. Namoonni baay'een yeroo kadhannaa qabna yeroo galataa garuu hin qabnu. Yeroo kadhannaa baay'ee qabna yeroo galataa garuu hin qabnu. Yeroo meeqaa qabna yeroo kadhannaa qabna. Yerootti waaqayyotti gaaffii keenya dhiyeessinu. Yeroo komii keenya waaqayyoof dhiyeessinu. Yeroo ba'aa keenya waaqayyotti agarsiisnu. Yeroo madaa keenya waaqayyotti agarsiisnu. Yeroo dhukkuba keenya waaqayyotti agarsiisnu qabna. Garuu yeroo galateeffannu hin qabnu. Galataaf warra fuula isaatti kufa waaqayyoon barbaada. Nama ukkee keessa hin jiru qaba. Galanni waan si jalaa hidhamee hiikadhaani. Jedha. Galanni waan natti dhabde si argachiisadhaani. Iyoobi maal dhabe? Ijoollee dhabe. Qabeenya isaa dhabe. Waa hundumaa dhabe. Garuu galateeffannaa isaatti fufe. Dhumarra yoo laaltan yeroo inni waaqayyoon galateeffatu waa hundumaa akkaati dandeessu nan beeka keessa kan karaatti hambisu hin jiru jedhee yeroo inni waaqayyoon ol qabu waan qabu hundumaan yeroo waaqayyoodhaan galateeffatu argitu. Achi gasiqee inni gara booddee kun jedha. Inni gara booddee kun rakkina koo miti qabeenya koo isa duraallee caaleen. Maal koo caaleen? Rakkina isaa qofaa otoo hin ta'in ammas ol kaasa harka keessan ergaa tokkotu qalbii koorra dhufa. Ergaa kana yeroo lamaamiin jedhaa. Ilaa har'aa jalqabdanii warri jireenya keessanii yoo baatan yoo galtan maqaa waaqayyo warra arraba keessanirraa hin dhibne. Waaqayyo akka jedhe waa'ee keessaniif guddaaf xiqqaan safuu jechisiisa jedhe Waaqa. Ilaa Waaqayyo akka ilaa namoota waltajjii kana keessa akka namoota 26 Waaqayyo akka jedhe waan hin saaqamne saaqeen waan hin cufamne irraa cufeen ilaa Waaqayyo waa'ee keef nama baay'ee raajeffachiisa jedhe. Ol qaba harka keessan. Jireenyi nama galateeffatu hojjetaan isaa Waaqayyo. Gargaaraan isaa Waaqayyo. Ol kaasaan isaa Waaqayyo. Nyaachisaan isaa Waaqayyo.